Yeroo akkamii namni wal faarsa? Maaliif nama faarsan? yeroo akka wal gammachiisaniif salaata salaatu Ayyee. zakaa kannachuu Rabbiin tokko irraa eegala. rabbiin tokko ta'u jiruun qaaloytee je'ee garayyuu alaan alee nu ummanni muslimaa tana yaada'uu malee. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan biyya keessaa kan biyya alaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne gaafii deebii mucaa qaalii tokko wajjin gaafii deebii gabaabaa godhuu deemnaati nu waliin turtii gaarii isin jenna. Keessummaan keenyaas maqaa isaarraa eegala. Maqaan keenya? Amrii Ramadaan. Amrii Ramadaan. Ramadaan. Maqaa gosaa ni qabda? Maqaa gosaa ni qabda? Kan kosaa yoo barandaa. Barandaa. Maaliif barandaa siin jaa? Maaliif barandaa siin jaa? Gandaa keessatti osheetuma mana taasisaniif naan jaa. Okay. Bara kam dhalatte? Bara 2005. Bara 2005. Bara 2005. Warra eessaati ati? Warra Direedhaa. Direedhaa ganda kamii dhalatte? Ganda Guggu'aa. Kutaa meeqa baratta? Kutaa 5. Gaafa guddattee maal ta'uu beekta? Doktara. Doktara ta'uu beekta? Inshaallah rabbi siif haa taasisuuf. Nama akkam jaalattaati? Namni ati akkaan jaalatta? Ummaa tiyya, abbaa kiyya, akkoo tiyya, akaakoo kiyya. Isaan kana akkaan jaalattee magaalaa guddoon biyya tana gaa Itoophiyaa jedhanii biyya tana magaalaan isii guddoon Oromiyaa. Magaalaan Itoophiyaa guddoon eessa? Oromiyaa. Magaalaan guddoon Itoophiyaadha. Finfinnee. Biyya tan dhayitee beektaa? Hararii gad. Harar? Gad. Daree dhayitee beektaa? Noorri harar meeqaan nama beekta? Kashii 70 Keessummaa jechuun maal jechuudha? Keessummaa jechuun nama bakka bikka fagoorraa si yaadee si bira bikka fagoorraa si yaadee si bira. Imaltuu jechuun maali? Imaltuu jechuun karaa dheeraa. Karaa dheeraa. Araara jechuun maali? Araara jechuun nama wal lole walitti araarsuu. Nama wal lole lama walitti araarsuu. Heeraa fi seera jechuun Heeraa fi seera jechuun wanta bakka nama wal lole bikka seeratti dhiyeessanii seeraa hojii wal gaafachuu. Akkana kunoo yeroo namni wal faarsu nama wal faarsu ni beekta? Wal faarsu nama wal faarsu yeroo akkamii namni wal faarsa? Maaliif nama faarsan? Yeroo akka wal gammachiisaniif nama faarsan. Yeroo namni faaruu mee tokko faaruu gizee tokko nama tokko mee akkam jedhanii faarsan fakkeenyaaf? Yaa bareedaa kiyya yaa akkas jettee. Yaa bareedaa kiyya yaa gurraacha kiyya. Yeroo namni wal arrabsu wal arrabsaa mi namni maaliif wal arrabsa? Yeroo akkam namni wal arrabsa? Gizee wal aarsan. Gizee wal aarsan. Akkam faajaan fakkeenyaaf akkam faajaanii wal arrabsan? Ajaa'iba turtoraan waan jaan. Ajaa'iba fa'aa waliin jaan. Nama miskiinaa fi nama tujjaara kamtuutu irraa hedduu? Miskiinaa fi tujjaara? Miskiina irreetu. Miskiinaa fi tujjaara. Tujjaarri nama maal fa'aa qabu fakkeenyaaf? Nama maallaqa guddaa qabu. Fi nama qabeenya guddaa. Namni fayyaa qabus namni maallaqa qabus Namni tujjaara. Namni miskiina gizee jennu nama maal hin qabne? warra haala taa'ee warra mana hin qabne warra haala taa'ee sadaqaa kadhatu. Sadaqaa kadhatuun nama miskiinaa jedhanii. Yeroo namni taaziyaa namni namarraa du'e taaziyaa nama dhufanii dhugaa namni namarraa du'e namni nama dhufe san nama sanii maal jedhama? Imaanaa sabrii siyaa kannuu. Imaaraa fi Sabrii siyaa kannuu. Okay. Nama gizee dhale
Iggaatti dhaqanuu maal jaaniif? Tan hin beekne. Nama dhale nama ulmaa jiru gizeetti dhaqan maal jaaniif? Ulmaa leencaa. Ulmaa leencaa siif haa ta'uu jaaniif jecha. Ayyee. Namni magaalaa tana keessa jiru hundi waan adda addaa dalagaami. Maali mee wanni isaan dalagaan san maal fa'aadha? Kuduraa fa'aa. Kuduraa akkam godhan? Kuduraa nama laaqana fa'aa goratuuf kan gurguran. Kuduraa ka gurguru hojiidha kun isaayyee. Waan dukkaana ka qabu. Dukkaana gurgurus Ka mana huccuu qabu. ka mana huccuu Taayiwaan. Ayyee sanis hojiidha. Ka hoteela. Hoteela dalaguus hojiidha. Ayyee ka biraa. Hoteela dalaguus ka ammas biyyarra deemee meeshaa fidee gurguru. San jette ka huccuu gurguruuf isa walitti warruma Taayiwaan. Ka biraa. Ka mana ijaaru. Ka barsiisu. Ka bajaajoo ka makiinaa hedduudhaa miti. Hoggaa maal harkatee hedduu gammada. Hogguu maallaqa harkate. Hoggaa maallaqa harkate. Hedduu gammada. Hoggaa waan biraa yoo harkate hoo? Ni gammada. Maal fa'aa fakkeenyaaf? Waan akka lubbuu teetti raafeetu san. Waan ati duraan jaalattu san yoo harkatte. Gizee harkattee gammada. Mana barnootaa keessatti miidiyaa keessa dalagaa jira. Dhugaadha? Mee akkam faayatta jechutti? Miidiyaan mana barnoota guggubaa sadarkaa tokkoffaa bitooteessa 19,2015. Toonni walaloo qabdan, kan faaruu qabdan, kan waan garaagaraa qabdan dhuftanii nu dhiyeessuu dandeessan. Akka jettee dabarsiisa. Dubarri doktoraan ta'uu fedhe amma mana barnootaatti miidiyaa keessa dalagaa. Akkamiin wal moolachuu ta'uu ni fedha? Lachuu ta'uu ni fedha. Yaaddee ni beektaa gaafaan guddadhee waan akkanaatiin godhuu fedheettee takkaa ifiin teessee osuma ifiin yaaddee gaafaan guddadhe waan akkanaatiin godhuu fedhaa jettee yaaddee ni beektaa? Yaanne mana keessan ta'uu, ollaa keessan ta'uu, ganda keessan ta'uu, mana barnootaa ta'uu namni wal lolaami? Hoggaa namni wal lolee tokko karra jabaati tokko kaan miidhaami akkamsi jetti lubbuun ta'e gizeessa? Adda baasii. Silaa danda'e? Adda baasii. Addaan hin baasaa. Yoo karra jabaa san karra laafaa san gizeetu akkam jetti lubbuun ta'e? Lubbuun ta'e deemni kan lachuu ta'e adda baasii. Karra jabaati karra laafaa sanis nama dhooytaa jiru? Kan warra jabaa saniin ta'e adda baasii. Karra laafaa san gargaara. Silaa danda'e akkasiin godhaa jettee yaaddee walitti araarsuudhaaf iyyaaltu du'a gizeessa? Iyyaala. Walitti araarsee akka isaan saayibummaa guddisanii godhu fedha. Jara lamaa wal lole san ati magaalaa tanatti dhalattee guddattee hangana geesseemi? Magaalaa tana gaa mee ganda shan nuyi fakkeenyaaf akka ganda Lagaarree kajoo kanatti ganda shan maqaa gandaa shan nuyi. Lagaarree, ganda Miikaa, ganda Miikaa, Gugubaa, ganda Gabaree, ganda Gabaree, ganda Miikaa, ganda Caffee, ganda Suudii, ganda Elkaris. Ganda Elkaris. Bireedaa. Lagaarree, Qabrijoolee, Qafiira, Addis Katamaa, Caataraa, Saaffiyaan kana jedhame namni ati ganda Miikaa, ganda Caffee. Mana nama hunda keessaa ho'a dubartootaa jiraame haadha, haboo, obboleettii, hojjettuu manaa. Dhanumaan mana keessa hedduus miicee nyaataas godhee mana kana keessa waan hunda dalagaame dhiirri moo maaliif hin dalagne? Beektumoo Esta kawan hojii biraa dandeessuu fi kana dhiisti. Hojii biraa maal fa'aa gizeeti? Gizee fa'aa mana fa'aa ijaartu. Mana fa'aa ijaaruu fi dhagaa cabsuu kana. Mana keessaas wantoota gargaaruun qabdu sila? Ni qabdi. Ati gargaartee ni beektaa? Ni beeka. Maal fa'aa gargaartaa? Meeshaa waan irraa dhiqaa, mana fa'aan irraa tolcha, gizee isaa warra ganamaa laaqana fa'aan irraa godha. Akkas. Yeroo jaara. Nitti qoftiin akka dhalaa qoftiin akka hin dalagne himii fi hiriyoota akka keetiiti. Akkam jettaame?
akkaan jooni obboleettii ta'e uummate hojjettuu teessan gargaaruu ergamuu fi dha. Mana keessa maal fa'aa dalagan silaaniirri? Jettimo mormarraa tolchanii meeshaa irraa dhiquu. Kuni dhaamsa ijoollee kanaa hundaati. Ijoollee silaalu jirtu hundaanuu akkas jennaan. Bineeldota manaatii fi kan alaa jaamee jiraame. Bineeldonni manaa maal fa'a? Kan manaa? Re'ee, hoolaa, haalaa, qeeransaa fi haasa kanaame. Kan manaa kun kan nama hojii galu kun faayidaa maaliin namaa qaba? Yoota kan manaa kun qaltee fa'aa nyaachuu dandeenya. San dandeessa. Waan biraa? Ammas gizee siidha lamfaa saniif. Aannan? Irraa harkata. Haalaa sanoo faayidaa hin qabu? Haalaa san nama nyaachuudha faayidaan isaa. Faayidaan isaa hin jirtu jechuudha. Silaa faayidaa nuu ta'anii bareedatu. Namoota sadarkaa kana jiran magaalaa kana namni tujjaariinis kan makiinaa qabu kan mana qabu ni jiranii fi nama sadarkaa kadhatu kana yaamanii manaas jaaranii fi makiinaas bitanii fi waan nyaatus maaliif hin gooneef sanamni. Inni hoo beekaafa wanta maaliigaa nuti yoo hin qabnu maaliif goonaa fi jaaniin kayfii qaban. Kayfii qaban nuti hin qabnu. Maal goonaa fi. Silaa manaas jaaranii makiinaas kannanii fi. Akka isaanii san godhu. Akkuma isaanii sanitti nama sadarkaa kadhatee nama mana qabnee ala bulu rooba keessa qabbana keessa bulu kana. Gargaaruu fa'aa mana fa'aa ijaaruu yoo akkam dhabuun goojjoo takka fa'aa ijaaruu fi nyaatas raashina cinaallee ta'u kaayuu fi sani. Asal akkas godhuu qaban ture. Namni nama gargaaru maal goona gaatuba. Mee walaloo yookaan sirba yookiin nashiidaa kanneen keessa mee tam nu jetta. Feetu nashiidaa, feetu walaloo, feetu sirba. Nashiidaa. Nashiidaa nu jea. Nashiidaa eenyu nu jetta? Nashiidaa. Najjaashii fi Saalah. Ayyee ta'isaa lamaanitu nu jea Israa'el. الله الحمد لله رب العالمين يا رب جبان سما خالق بان سما قائم ديتما سيملي هما jirun kaloite je garayu alan ale nu'ummanni muslima tana yaaddu malee faayidaa lafaa jira karratti walii galee garaa rabbi abdatu takka gabuun bulee osoo firiin qaamadii qarshii dhibbataa tellee baalamaa lafaa jira rabbi waadaa galee akka nu ajaajetti an isa gabbaaruudhaaf akka baalamaa seenee innis na razaaquudhaaf sirroon nuuf gaariidha numatti de'iif miidha inni human arkatu tirfii fi khasaaraadha taalakkisaa ammoo numaaf irra dantaadha. Maashaallah. Eenyu nashiidaa kana baate? Saalah fi Najjaash. Waliini? Walaloo sana siif barreessee kanneefi? Isaanuma barreeffate. Nama akkana beeku. Ambar siif barreessee kanneefi isaa? Saalahitu adeera qiyyaame saniin barreesse. Adeera keetii guyyuu dhageeffate. Haamee nashiidaa Saalaata biraa nutti deema. Haadhatoo ummii harmee si jecha rakkoo meeqaa obsee ummukaa jechuun maqaa kee deddeebi'ame haadhatoo ummii si jannata duniyaa nuuraa ifa kootii bar ati lubuntiya. Maashaallah. Sabiraan nashiidaa itti mijaatanii qabda. Hoo namni kun nama gaariidha. Dhugaa jaan. Nama akkas jaaniin dhageesse hoo namni kun nama gaariidha. Dhugaa jaan. Nama akkamii namni nama gaariidha. Nama gizee namni irra dhufee sadaqaa kadhates
hodhoo jee gargaaru yoo namni qabbana keessa jiraate fuudhee galchee gargaaru saniini nama gaarii jaa. Nama gaariidha jaanii nama akkasiisan. Nama Ameerikaa dhufe takka agartee ati? Nama akkam? Kakkaateera kiyyaafaa. Adeera keetii. Nama Ameerikaa dhufe kana Ameerikaa dhufe jaanii kabajanii koottaa foonyaa dhukoo asirra qori baajaa tanarra makiinaa tana seeni jaanii. Maaliif isa? Maallaqa kanaaf maallaqaan sosa. Maallaqa qaba? Maallaqumaaf akkasiin nama kabajan jechuudha. Bar nama Ameerikaa dhufe kana namni laaluu fedhaa'u. Laaluun fedhu? Dura bubbee fa'aa laaluu fedha. Dubbisuu fedha? Maal fa'aa jaanii? Haa akkame nagee isin beekne eenyu fa'aa jaanii. Inni moo? Isin hin beekne eenyu? Gizee isaan dubbisanii ani isin hin beekne eenyu fa'aa jaan. Eenyu fa'aa jaan? Rakkoodha. Kan boodoo? Akkasuma dubbisanii. Isaan maal jaaniin duuba? Isaan moo aannan nama akkanaati jaanii maqaa isaanii himanii fi akkasitti gaggeessan. Kan booda? Inni makiinaa seenuu biraa gale nyaata isaaf mana godhame san dhaqanii duraan nyaatan. Duraan nyaatan? Maallaqas dukkanni boo jaanii? Kanaaf namni Ameerikaa dhufe akkasii kabajama. Maallaquma jechuudha? Wayi amrii ajaa'ibaati. Yaa Rabbi maallaqa nuuf hanne qaamtis haa nu kabajan. Lolaa fi nagaya kamtu irra caala? Nagaya. Maaliif nagayni irra caala? Nama faasii jiru haadhuma fira kee faasii jiru ajjeesan kanaaf nagayni irra caala. Warri nagaya ammoo wal araaramu jiru kun akkam jennaan duuba? Wal araaramaa nagaya buusaa? Nagaya nu buusaa. Nama ajjeesuun haafuu jennaami? Amma maallaqa guddaa argatte akkamitti goota? Maallaqa sammoo miskiinaa fi manatti ijaaree waan nyaataan itti godha. Waa yaada bireeda waan biraa maaltu goota? Keetii mataa keetii koo maaltu godha? Mataa kiyyaa makiinaa fa'aa waan garagaraa itti bitadha. Makiinaa fi mana ni qabda duraan? Hinga. Makiinaa fi? Mana fa'aa fooqii itti ijaaradha. Akkana boo rabbi isaa kan nuqa. Anaa fi isaa kan. Amiin. Bulchaan diree lawaani? Kajiir Jowaar. Kajiir Jowaar. Ni beektaa? Takka agartee? Eessatti agarte? Gaafa midir baaburitti furaasan. Isaa salaachise. Isaa dubbachise. Guyyaa biraa kaa agarte? Guyyaa biraa nagare. Diree isaatti nagare? Osoo ati biyya tana bulchisiin jaani? Akkamiin bulchita? Maal fa'aa gootame? Akkamiin bulchita? Amaarifaan gisee Oromoo cirraa hin dorka. Amaarifaan. Gisee cinqan irraa dorka. Biyyaafoo maal goota? Biyyaafoo miskiina afaan gargaara. Akkana kun. Karaa fa'aa baastaaf? Mana hakimaa fa'aa? Godhaaf. Yaayee. Hiriyaa yookiin shariika yookiin saahiba? Hiriyaa ni beektaa? Shariika? Saahiba janiini mi? Saahiba mee qabda? Sadii. Sadii keessaa kam jaalatta? Nasirii. Nasiriidha? Saahibni kee cimaan? Saahiba nama gaarii filadhaa janiimi? Saahiba hiriyaa nama gaarii filadhaa janiimi? Nama gaariidha ammoo isa akkamii filatte ati? Nama gaariidha gisee ati waa gaafatteef hanqaa ati harkattuu siif obsa. Gisee liqii irraa fudhatte? Sani. Sanumaa fi isa godhatte saahiba? Nasirii amma asirra deebii kanniif liqii? Nufara liqii isaa hin qabaanu. Duuba maaliif liqii gisee namaa kannite namarraa obsa? Nama biraatiif akka obsu. Nama biraa? Ati liqiin fudhattuu? Hin fudhatu. Akkasii hoo liqiin fudhatiin maaltu siin gahe? Yoo jannataa fi azaaba si harka kaana harka mirgaatiin jannata qulfii qabda. Harka bitaatiin azaaba qulfii harkaa qabda. Nama kana kafeete naqi kafeete dhiisii yoo siin jaan akkam goota? Islaama jannata naqeetiin. Islaamuma keessaa hoo? Warra akka Nama zinaa. miidhu hin jiru? Warra akka zinaa fa'aa dalaguusan azaabatti hin dha. Kan nama ajjeesu? Kanama Waan nama haatu? hattuu fa'aa harka irraa muree azaabatti dha. Akkasi. Kaanoo? Kaawurarra nagayaa jannatattiin Jannatatti? darba. Mee jecha qubee warraa ka'u nu jeemee abbashan qubee warraa ka'u afaan Oromoo ni barattanii
qubee waarraa haa ka'u. naaf hin dhufu amma dafee. Fakkeenya si godhu waraabessa. Waa akkana kaafaata waraabessa. Waarraa haa ka'u qubee waarraa. Weenni fa'a. Wadala fa'a. Wadalaarree fa'a kana waan jaan. Jiruun qaaloo itti raafina bitachuu dadhabne huccuu bitachuu dadhabne jaanii haasawanii namni. Maali wanni qaalee? Wanta abiyyeetu maallaqa jijjiireeti nama sajjeesuu eegalee sanii jiruun qaalooti. Kanaaf jiruun qaalooti. Hiccuu idaa bitattee ati? Bitadde. Dhufa qaali moo akkuma duri? Qaaliidha. Qaaliidha. Tishartii tokko mee? Shamizee moo? Shaminni abbaan tokko qarshii 400. Tanaaf qaalooti. Itti gaafa keenyaa qarshuma 10 bitan. Tanaaf qaalooti jaan jechuudha. Wanni hin qaalooyin hoo maali? Wanni hin qaalooyin. Hundi qaalooyite jaaniimi? Wanni hin qaalooyin hoo maali? Hin jirtu. Wanni hin qaalooyin halkanumaa fi guyyaa sa'a. Kuma durii miisi hin qaalooyin guyyaan guyyuma tokko. Saanoo? Sauma takka. Sauma lama. Sauma sadii hanqa 12. Hanqa 12. 12ti. Wanni biraa soogiddaa fi lilmeen meeqa amma? Lilmeen qarshii dadiraa sumuuni ni raafufaa turte. Wanni qarshii takkaan bitatan maali immoo? Lilmee qofa. Lilmeen qarshii lama taatee tokko. Karameellaa hin bitan. hin jiru? Hin jiru. Haa maastikaan? Hin jiru. Waa'ee qarshii rabbi ramata siyaa godhu jiin kaaduma. Silaa malaayikaan dhuftee ammuma nama guddaa adeeta qabu akka kiyyaa kana si goonaa si hin jaani. Maa jettaan? Ni fadha. Ni fadha. Ammuma guddaa taata? Mee ijoollee akka ta'eetiin akkam jettee gorsitame hiriyoota kee Nasirii Karee bu'eette san eenyu jettee maqaan isaa? Nasirii. Isaanii fi warra biraa warra yuutuubii kiyyarra si ilaalu maal dhaamtaaf mee? Inni danda'amu gizee fa'aa akka gizee fa'aa namni hollole fa'aa akka adda baasuu gizee namni ammas dhakaan waltume jidduu dhaabbattee adda baasuu taajuuni sanni dama. Barnoota keessan maal? Barnoota jabeessadhaa. Barnoota baradhu. Quraanan qaraatu ati? Hin qara. Eessa qaraata? Xurul jannaa keessa. Ganama ganama? Asiri qofa. Ayaata tokko lama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. سلام نمك. شن. أركان الإسلام. شن. أركان الإسلام شن منهم. Salaatu zakaa kannachuu Rabbiin tokko irraa eegala. Rabbiin tokko ta'u salaata Rabbiin tokko Muhammad ergamaa isaati. Salaatu zakaa kannachuu hajjii dhaqu. Soomanni hin jiru? Ni jira. Ni jira soomanni. Nama keessatti hin lakkoofne? Soomanuu. Soomantee barana? Soomana. Soomana kana keessa biyyi tokko gammaddee akkana utaalta jedhan maal argatte? Maal argatte? Sambuusumaan akkasii gammadde? Sambuusaa maal nama godha qoqqoodha amma sagal. Maal wanni gammadde? Wanni gammadde immoo soomanni dhufee fi ammasis soomanni itti dhufte. Soomanni gizee dhufees ni gammada Islaamni. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya gaaffii fi deebii mucaa qaalii kanaa wajjin goone kanumaan raawwannaa hamma yeroo biraa gaaffii fi deebii gabaabaa akkanaatiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebanaa dagaagaa namni mucaa akkanaa kana qabdan mucaa shaaxira gaaffii deebii bareedduu tana taa'ise kana namni akkanaa qabdan lakkoofsa jalaa kanatti bilbilaa ijoollee teessan gaaffii deebii yaada isaa waa inni fuuldura ta'uu fedhu gaafanneeti kan chaanaala yuutuubii keenyaa Baabeeliyaas Joorratti isinii maxxansinaa kanaaf horaa bulaa deebanaa dagaagaa subscribe like share fi yaada keessan nuuf kannaa nuuf laaddaa nagatti isinii jenna.